Afrikaa warra dhiyaa biratti ardii qaroominaa irraa fagaatte ardii dukkanooftuu jedhamuun beekamti. Seenaa afaaniin dhalootaa dhalootatti daddarbu boonsaa qabaachuu ishee irratti mormii qabaachuu baatanis seenaa barreeffamaa hin qabdu jechuun qeequ. Akka isaan jedhanitti qaroominni dhufaatii isaanii waliin gara Afrikaa dhufuu eegale. Qaroomina dinqisiisoo ardii Afrikaa keessatti argamanis barbaadanii kan biyya isaaniitiin walitti hidhu yookaan tilmaamaan fudhatu. Qorannoon arkeeolojii fi seenaa yeroo dhiyoo as hojjetamaa jiran garuu yaada kana ni faallessu. Akka qorannooleen mul'isanitti qaroominni addunyaa Afrikaarraa gara biyyoota dhiyaa bal'ate malee akka isaan jedhan dhiyyarraa gara Afrikaan dhufne yoo ta'es kan isaan jechaa jiran qaroomina marsaa lammataa ta'uu danda'a. Har'aaf qaroomina Afrikaa guutummaan osoo hin taane kan gama barreeffamaatiin jiru laalla. Barreeffamni Afrikaa keessatti yoomirraa eegale? Afrikaan gosa barreeffamaa kam faa qabdi kan jedhu bal'inaan laallaan waliin tura. Afrikaan sirna barreeffamaa akka addunyaatti umrii dheeraa qabuu fi guddaa qabdi. Ragaaleen kana ibsan bara seenaa duraa irraa eegalee kutaalee ardittii garagaraatti ni argamu. Kan nama ajaa'ibu sirni barreeffamaa Awurooppaa umrii dheeraa qabaachuun beekamu kan Giriik dhaloota Kiristoos dura bara 1400tti hojiirra oole. Innuu barreeffama Afrikaa bara durii irraa dhufee jedhama. Sirna barreeffamaa duraanii kan Eeshiyaa kuunifoormis taanaan dhaloota Kiristoos dura naannoo bara 2144 irraa eegaleetiin hojiirra oole. Yeroo dheeraaf barreeffamoonni Afrikatti beekaman barreeffama Ijipti Heerogiloofiksii fi kan Itoophiyaa Gi'iz qofa turan. Barreeffamoonni kun umriidhaan naannoo dhaloota Kiristoos dura bara 3500 hin caalan. Barreeffamoonni kanneen caalaa umrii dheeraa qabanii fi gosaan adda ta'an ammoo hin beekaman. Sababni barreeffamoonni Afrikaa gurguddoon kunneen ija seenaa addunyaa jalaa dhokataniif maali yoo jedhame? Mala koloneeffattoonni biyyoota Afrikaa ittiin koloneeffachuuf itti fayyadamanidha. Sirni koloneeffattootaa sadarkaa idil addunyaatti Afrikaanota sadarkaa ilma namaa gaditti laakka'a. Namni isaan ilma namaatii gaditti laakkaan dandeettii barreessuu fi dubbisuu qabaachuun waan fudhatama hin qabneef namoota dandeettii cimaa qaban ni hacuucan, kitaabilee ni balleessan, hayyuu afaan qaban. Akka waliigalaatti hangi jenne kun ni ga'a. Amma mee barreeffamoota Afrikaa keessaa muraasa ilaallu nu waliin tura. Arkeeolojistoonni fi hayyoonni xiinqooqaa tokko tokko Pirooto-Sahaaraan jedhuun gosa barreeffamaa umrii dheeraa qabaachuun beekamuudha. Naannoo dhiha Nuubiyaa jedhamu bakka Kaargaa jedhamutti argame. Yoo xiqqaate dhaloota Kiristoos dura
naannoo bara 5,000 hanga 3,000tti ilmi namaa barreeffama kanatti fayyadamaa ture jechuun Afrikaanonni. Nisbiidiin ammoo gosa barreeffamaa durii afaanonni naannoo walakkeessa dhiyaa Afrikaa hedduutti fayyadamanidha. Harka caalaa uummata Ugaahimaa fi Ejakaahan jedhamanii fi Naayijeeriyaa fi Kaameruun keessa jiraatantu itti fayyadama. Uummanni akka Eebee, Efik, Ebibaayoo, Egboo fi Uyaangaa jedhamanis barreeffama kanatti ni fayyadamu. Barreeffamni kun dhaloota Kiristoos dura naannoo bara 5,000tti eegale jedhama. Ragaan arkiyoolojii hanga ammaatti argame garuu dhaloota Kiristoos dura bara 2,000 ta'uu agarsiisa. Nisbiidiin sirna barreeffama fakkii sadarkaa eeggateedha. Gosa barreeffamaa Meedunaater jedhamu waliinis qubee hedduu qoodata. Jechi Meeduneeter jedhu hiikaa dubbii waaqaa yookaan jecha waaqaa jedhu qaba. Meeduneeter akkaataa barreeffama fakkii hiikaa fi sagalee dubbifamaa bakka bu'an qabu barreeffama fakkii sadarkaa eeggateedha. Ragaan barreeffama kanaa yeroo seenaa keessatti bara moototaa dura jedhamuun beekamu dhaloota Kiristoos dura bara 4,000 hanga 3,500 naannoo Gaarzeej jedhamutti argame. Magaalaa Giizaa irraa gara kibbaa naannoo maayilii 100 fagaatee jechuudha. Inni biraa ammoo umrii wal fakkaatu qabaachuun bakka Gebel Sheek Suleyman yookaan Waadii Halfaa jedhamutti argame. Aadaa Nuubiyaanotaa garee A jedhamuunis beekama. Ragaan biraa umrii dhaloota Kiristoos dura bara 3,300 hanga 3,200 qabu ammoo naannoo Abduu jedhamutti argame. Yeroo seenaa keessatti bara moototaa jedhamuun beekamu keessatti ammoo barreeffamni Meeduneeter barreeffama seenaa turaa ta'uun fayyadaa ture jechuun dhaloota Kiristoos dura naannoo bara 3,100 jechuudha. San booda naannoo dhaloota Kiristoos dura bara 2,400 hanga 2,200tti ammoo barreeffama amantaa ta'uun piraamidii irratti barraa'aa ture. Dhaloota Kiristoos dura bara 1,825 hanga dhaloota Kiristoos booda bara 600tti barreeffama saayinsii amantaa fi bulchiinsaa ta'uun tajaajilaa ture. Barreeffamni Afrikaa bara durii inni biraa ammoo Kaameet yookaan Haareetik isa jedhamudha. Hayyoonni baay'een Haareetik gosa barreeffamaa mataa ofii danda'eedha jedhu. Garuu akkaataan barreeffama isaa barreeffama bara moototaa keessa barreeffama bulchiinsaa fi amantii ture. Barreeffama Meedunaater waliin wal fakkaachuun isaa
akka namoonni hedduu barreeffamichi gosuma barreeffamaa meedunaatir jedhanii tilmaaman godheera. Barreeffamichi dhaloota Kiristoos dura bara 3200 kaasee hanga dhaloota Kiristoos booda bara 600tti hojiirra ture. Hayyoonni xiinqooqaa barreeffamichi barreeffamoota akka Pirooto-Sahaaraanii fi Tiinaayit jedhaman waliinis wal fakkaata jedhu. Tiinaayit barreeffama supheerraa naannoo magaalaa Teenuu yookaan Teenaayit jedhamtuu fi Kaameet gara olii gidduu Abduu fi Waasititti argamtutti argamedha. Gosa barreeffamaa Pirooto-Sahaaraan jedhamuun baay'ee wal fakkaata. Barreeffamicha ilmi namaa dhaloota Kiristoos dura bara 3200 hanga 2700 itti fayyadamaa ture. Tiifaana yookaan Laayibikoo Berbir yookaan Maandee gosa barreeffamaa Afrikaa durii kan biraati. Fakkiin dhagarraa naannoo Awed Martoetek jedhamuu fi kibba Aljeeriyaatti argame gosa barreeffamaa Laayibikoo Berbir yookaan Tiifaanaa jedhamu kana mul'isa. Sirni barreeffamaa kun dhaloota Kiristoos dura bara 3000 kaasee hanga ammaatti hojiirra jira. Uummanni Amaajeh yookaan Tuareg dhiha Afrikaa jechuun Maalii, Niijer, Chaad, Burkiina Faasoo, kibba Aljeeriyaa fi kibba Liibiyaadhaa keessa jiraatanii fi afaan Tamaazaayit dubbatan ammas bal'inaan barreeffama kanatti fayyadamu. Yeroo dhiyoo as hawaasni afaan Tamaazaayit dubbatan kan naannoo gammoojjii Saaraa jiraatan barreeffama kanatti fayyadamuu eegalaniiru. Qophii kanarraa waa hedduu akka hubattan abdii qabna. Waa'ee keenya kan ormi nutti hime amannee cal'isurra qorannee hubachuun gaariidhaan ergaa qophii keenyarraati. Torbaan kanaaf kan qindeeffanne xumurre waan har'arraa hafe torbaan dhufutti deebina. Torbaan nagaa fi milkii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa.